TPLF bosonatti wanni deebi'ee fi mammaaksa Oromoo keessatti mammaaksa tokko sini mammaaka waraabessi bakka halkan tokko foon itti nyaate torbatti agabuu bulaa jedhan yeroo maraa foon waan achi jirutti fakkaata akka caarraa galgala tokko foon gaarii argate bakka san torbatti agabuu bulaa jedhan jarris kanuma yeroo darbe sanatti foon gaariin Oromiyaa keessa waan tureefi kanuma famanamu bosona bahee bosona bulaa jira dikko duubatti yoo deebi'e TPLF akkamitti gara kaabaa kanatti dasee dhufee waldiyaa dhufee waan jejjedhu hawaasa keessaa miidiyaa hawaasa irraa baay'ee ka'a TPLF ani qabsoo hidhannoo kufaatii dargii keessatti illee hagate hirmaannaa qaba ture yeroo dargiin kufusan dargii hugna 4 yookiin hugna 5 ta'u kuffise waraanni Eertiraa jira TPLF jira waraanni ammoo fedhii isaa malee dargiin asii fuudhee gara kaabatti geessu kun achi harka kennatee as loluun jira humni alaa kadee garuu jira 4 rakkoon biyya keessaa jira 5 hugna 5 kanatu dargii kuffisee jechuudha TPLF dargii kuffisee waan namoonni hedduun akkasitti waan hubatuuf ardara dhaabbannee olaallu ammoo hugni 4 hin jiru waliin warra baandaa tokko tokko haa keessaa jiraatu malee hugni akkasitti qindaa'e sun kaasii achi deemellee isatti dabalamee lolu hugni waraanni Eertiraa sullee waliin waan hin jirreefi jabina TPLF kan amma miidiyaan hawaasa dhadhaadheessu kanaafan iddoo bootaa guddaa akka ogeessa waraanaa tokkotti illee hin qabuuf maaliif gara biyya kanaa deebi'ee dhufa waan jedhu seensa kiyyarratti mammaaksan tuqeera rakkoo naannoo Amaaraa waliin qabu miti rakkoo qaama biraa waliin qabu miti biyyuma kanatti deebi'ee qabiyyee Oromoo kanaaf hawaasa Oromoo kana dararudha turtii biyya kana keessa turelleerratti qabeenyi irra guddaan Oromiyaa keessaa saamame namni akka Oromollee miidhame hin jiru sirna darban kana keessatti haa ta'u garuu ammallee taanan akka duraan sanin dhufee TPLF Oromiyaa keessatti lafa qabatee uummata Oromoo akka kalee sanitti gabbarsiisee kaan ajjeesee kaan buqqisa waan jedhu in qabu muuxannoo yeroo kaluu humna hagas humna Afrikaa bahaa keessatti hidhannoodhafi dippiloomaasiin leen cimaa ta'e san dargaggeessi Oromoo haala hidhannoo tokko malee lola waraanaa tokko malee akka fuudhee isa Maqaleetti galchee yaadannoo yeroo kaluuti taankii malee snaayiparii malee humna kan malee dhagaadhaaf qindoomina qofaan humna akkasitti hidhatee akka achitti galchee nutis hin beeknaa TPLFis ni beeka akka fiffiigee amma kaaba Itoophiyaa kana keessa fiffiiguu Oromiyaa keessa akka hin taanee fi hin beeka jedhee yaada kanaafuu uummanni Oromoo bifuma qindaa'een akka yeroo qeerroof qarreen ijaarameetiin ofirraa buqqeessanitti ijaarameetiin wanni kun anaaf dhufu jira diinagdee kiyyaaf dhufu jira waan jedhu ilaalcha keessa galchee ijaaramee eeggatuu qaba lakkoon ilaalchaa jiraate rakkoon waliigaltee dhabiinsaa jiraate erga kana dabarree taa'anii hiikkatuun hin danda'ama Oromoon waan irra guddaa mariin hiikkata san irratti kanuma qaba kan biraa ammoo rakkoo kana keessa akkamitti baana waan jedhu dhumarratti kakaa'ame rakkoo kana keessa akka itti baanu caarraa tokkoof tokko qabna diina kana ofirraa qolachuudha qindaa'uudha saayinsii loltummaa keessatti waraanni saayinsii mataa isaa qaba taa'ee amma miidiyaa hawaasaa kanas ta'e miidiyaa adda addaatiin lola gara kaabaa kana TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa waliin geggeeffamu kan raayyaan ittisa biyyaa caarraa bal'aa argatee lolle maaliif waraanni dirree lolaa sun banaa ta'uu fi qabdi sibiilaan warri sibiilii naannoo sanirraa wanni jechuu qaba TPLF achii qindaa'ee as lola gara kaabaa kanatti yoo deemnu hawaasni illee haala waraanatti galee makameen jira dhawullee faalatti rakkate jira waraan asiin faannoo jedha asiin hidhataa maali jedha asiin maali jedha asiin maali jedha caarraan arganne qaama hedduutu wal make lolli ammoo akkasitti miti kan geggeeffamu kallattii kennitaa humni waan kanaan hirmaannaa hin qabne naannoo sanarraa fagaatuu qaba akkasumattuu makalaakaan raayyaan ittisa biyyaa iddoo takka yoo dhuunfatee yookiin tarkaanfii godhu
qaamni ammoo halkanuma san injifannoo san fudhatee poostii godhatu waan jiruufi raayyaan ittisa biyyaalleen gara loluu wallaale dhuguma dubbanne amma raayyaan qolachuu dadhabee raayyaan ittisa biyyaa akkana ta'e jedha hawaasni walumaa galatti garuu irra kate raayyaan ittisa biyyaa ani warra waraana hoogganan kanallee irratti quufinsan qabu maaliif waraana dargii guddaadha waraana Afrikaa sodaachisu waraanni sun kakufeen rakkoo hooggansaatiif rakkoo jeneraalota dargiitiin asmaraa jeneraal Hussein Ahmad fa'aa wal qabsiisne tarii waan akkasii jiraatitti waan jiru akka nama tokkotti egaa ka ilaalcha kiyyatti waraana jechuun hugna misoomallee hugna badillee yoo qabdeen misooma yoo gadhiiste immoo waa balleessa waraanni yoo waan hojjechiisuu dhabde ispoortii dalagsiisuu maal gochisiisuu orruu qotee bulaa haamsisuu qabda malee taa'ee nyaata sittillee garagala waraanni hamaadha kanaafu waraanni kun hin qabamneedha natti fakkaatan hooggansi waraanaa tokko amma miidiyaa irraa inda dhaadataan agarraa akkasii miti waraanni TPLF amma hugna badiiti jeneraalonni isaanii ka xuratan asii ari'aman waraana keessa galanii oolmaa laalanii istiraatejii lolaa baasanii oolanii keessa bula waraanni akkas fedha tiinatulleen oduu warra waraana keenya kan hoogganu akkasitti deebi'ee warra sibiilii maalii faannoo waa waliin nannaqame kana irraa baasanii kallattii kennitee fi akkuma gaafa torban sana maqalee galeessan injifannoo fida ka jedhu abdii qaba waraanni waatu irraa walitti mammakame kanaafu naannoon sun baay'ee ilaalamuu qaba malee huunni jabaan irra TPLF kombolchaa dasee ga'een hin jiru tokkollee hin jiru bifa saniin oduu ilaalameeti dhumarratti gumaacha uummanni Oromoo biyya tanaaf godhe ka jedhu irratti goolabuu barbaada uummanni Oromoo kun yeroo hedduu anni ajaa'iba yaamicha mootummaan godhu uummata Oromoo dura ka fudhatu hin jiru biyya kana ka qabuun baasaa midhaan fe'aa sangaan fe'aa diinagdeen baasaa ifillee deemeen du'a aadaa warrattis lola Itiyoophiyaa lola 68 Somaalee irratti lola har'a weerara biyya kana godhame irratti namni uummata keenya dura fudhatu hin jiru barcuma malee reefumatti dhufe malee ergama mootummaan kenneef san raawwatee galee qonnaa fi misooma fi deebi'a waa dhaadheeffatee waa katabatullee hin beeku waa maal godhullee hin beeku maaliif kana jedhee lola gara Gondar kaabatti ture irratti nama hoogganaa waraanaa tokkotu hiriyaa kiyya gaafadhe maali si wanni kuni jedhee gaafannaa maal naa deebise bari irra kanneenaan jedhee humna waraana qindeessinee waraana galchine guyyuma lamatti naannoo hedduu gadhiisisne jedhe naannoo hedduu gadhiisisnu qaamni kamiyyuu nu waliin akka hirmaanne jennee qaxanaa fudhanne qaxanaa san irratti eeguu injifannoo goonee tarkaanfii fuula duratti finne miidiyaan hawaasaa kuni wanni miidiyaa irratti bahee injifannoo keenya sanii miti jedhe ka du'unu ka olaantummaa argateetti dhaadheffannaa argatu ka biraati wanni kunillee hamilee nu tuqee jedha walumaa galatti garuu dhumarratti dhaamsan uummata Oromootiif dhaamu rakkoo kaabaa kana ka iyyuu jirus ka iyyisiisaa jirus tokkolleen akka Oromoof hin taane beeku jala sararree beekuu qabnu nu qofa xifiiftaa ifirraa qolannee akka qindoomina gaafa TPLF maqalee galchine sanatti ka iyyaa jirus ka iyyisiisaa jirus lamaanuu diinagdee makeenna fi binnu olaantummaa nurratti argatuuf malee tokkolleen ka Oromoo jedheetiin wanni jedhu akka hin jiraanne uummanni Oromoo daangaa haga daangatti beekuu qaba kanuma irratti gabaabseetiin wanni jechuu qaba yeroo jirurra galatooma.